Adi damai dafa fannete. Dakiiqaan haa dhumatu. Dakiiqaan haa dhumatu hirmaata. Dakiiqaan haa dhumatu. Hirmaata deegaa tokko tapha. Dakiiqaan haa dhumatu tokko waan qabdu hirmaata. Abbaa malaa koo nu jiraadhu wallaahi. Nu jiraadhu. Dakiiqaan haa dhumatu. Hirmaata hawaasa illee murteessaadha hirmaata. Jabaadhaa kuma shan dabalaa yoo xiqqaate. Soddoma wajjin guutaa jabaataa jala jabaadhaa ta'a. Allah Allah jabaadhaa. Qurxummii tokko. Qurxummii tokko. Jabaadhaa. Abdii galatoom. Alaazaar galatoom. Jabaadhaa. Jabaadhaa. Qurxummii tokko. Qurxummii. Fish. Qurxummii tokko. Fish. Deegaa nume jabaadhaa sakandii shantama. Sakandii kudha tama. Yaa jamaa. I speak my English. Push is this profile, Michu Sena top and Michu Sena profile and send one fish by name of Mubarak. Jabadna. Yalla. Allah Akbar. Satirgi. Satirgi. Mana galchi. Tamaan. Pareda teris. Diba yata oleh ni sadiba. Yara ini imbaran ne rogi jero doktor. Namalu di dia. Ni askar cina mati tera jero. Imbaran ne si jere mujaun. Zaman. Wallahi dokter Umar Fradi sama dokter Ifinja. Ya Oromo garu. Ay Oromo. Ay Oromo. Nama kanati. An dogoggoree guyyaa tokko ilillii tokko mana nama qaceelle fasii na beeka. Deebisi jedha saduu afaan qaba. Allahu Akbar! Jabaadhaa! Dhibba lama onnee lama naa kenna. Onneen koo siniif intinaa ta'u. Bishaan onneeti maatimii haa ta'u. Jabaadhaa. Jabaadhaa. Makiinaan doktorii manuma sana dhuguma. Wallaahi mana seene mucaani dhageessa. Ay Oromoo qoyee Oromoo ni badhaa tara. Oromoo. Maali sitti balleessi an kun? Maaliif doktorummaa nama kanarraa mulqitanii anaan kennine guyyaa tokko? Caalaa kiyya galatoom. Guuteera doktor. Akka gootu. Soddoman koo fidhadhee jalaa baasni. Sana booddee isaaf guutte. Digdama. 25. Deeqanaa kenna. 20 dhiisi. Kudhanii taayimiingi irratti abbaan ta'e guutu. An 20 ati 20 makiin 20 60 jechuudha. Kudhanii mabbaa tokko guuta. Ayyee. Dhaggeeffadhaa uummata. Amma dabaree kan gootu 52 wajjin jira. Yeroo sa'aatii 2:2 an jechuudha asirratti mataan dhaabachuu yookiin ofii guutuudha. Jarana waan an qabu leenca kenneen kee wallaahi hin qusanne baay'een jaalladha. Ani keessattuu immoo erga dhugaa rabbii isa rabbina argu erga haceen wareegameen booda immoo artistoota Oromoo jaallataan illee na beeka. Isaan illee reefan argadha. Warri lubbuun jiran na beeku. Wallaahi jaacee ilaaluun ilaalaani. Maaliif birqiyyaadha nuyi fi waan addaati artistoonni keenya. Ilaalchuma haceedhaa qabnu isinii qabna. Isinii hacee yaadanna. Haceedhaan isin yaadanna. Kanaafi hundi keessan iyyuu 500 keenya hidhuun jaallannu jennee walii galle waan ta'eef an waan hin qabu leenca gadhiiseen ka'e waan hin keessaa qabu jechuudha. Rabbina argaa jechuudha. Akkaawuntii kiyya asliitti nan argeedheeraan. Innuun beeka. Kanaaf jabaadhaati 20,000 kana narraa kafala. Yoo kanan taane asliin asiin beektanu dhalii jedha. Eddeen fuudhee dhaluun qabu waan. Kanaaf 20,000 kana deeqaana jalaa dhumaara. Please Ingiliffaan sinii haasa'u. Puus gootu. Diaspora tokko nagaanu. My brother and the sister. 2 days nakakaba. Nakakaba, what's the meaning of nakakaba? Question. Nakakaba is 2 days 20,000 cent and the Michu Sena by filan qabaachuu yaan maaliifan Ingiliffa jinnii haasa'an. Jara lafti dhagahama filan namnaanan. Asliin deeqa shaniin booda ati filan qabduu naan jechuu jammara. Kanaaf Ingiliffaan haasa'uun koo akkas watwaatuun koo akkasiin akka qabdanuuf. Kanaaf 2 days. Namni kuma lamaa kun sheerii dura gootan ture waan ta'eef waan haarawaa haasa'anii deebi'anii dhufanii al tokko namni kuma lamaa kun sheer godha akka mootuu laayivii kun tooppii ta'u taaptaap godha sheer godha taaptaap illee sirriitti sirbuudha yoo ta'an nama amma tiktaakii galteenu laayivii kana tokko irratti bira gaa waan ta'eef
taaptaabiin baay'ee murteessaadha. Hundi keessan sheer godha. Guyyaan guyyaa nama jabaati. Guyyaan guyyaa hayyuuti. Guyyaan guyyaa artistiiti. Guyyaan guyyaa gootatii jechuudha. Itti fufi bu'e. Guys, atau deeqaan ni gubesi kisaaraan jedhamtu maaliif anumaaf dubbate. Guys, mee sheer naa godha. Warri ana jalatti dhuftanii geemii irratti sheer naa gootan. Warri dhuftanii mana kootti geemii irratti buush naa gootan. Yoo salphina kana keessaa hin baafne dhugumatti kan fira hin qabne. Beekee afaan koo qabadhee gastii kanarraa bu'a jechuudha. Kanaaf qurxummiidhaan illee bannaa taachuu warri na jaallattan warri na jibbitan qurxummiidhaan illee na dhaqqaba. I say na dhaqqaba. Zaminiin koof na dhaqqaba. Push is this. Mubarak. Eenyu na jeeqaa jira. Mute. Ayaa dubbatu Saatii kun gubina. Haa Eeliyaas. Wayyaa rabbii kiyya warra balkaawaa dhiifama naa godhe hedduu takka dhiifama naa godhe wallahi amman piroofaayilii kee keessa seenee arge maal dhiifama wallahi Mubarak kiyya maaliif atileen. Deeqaa kiyya irraa maali baasofta? Booddee dhiifama gaafadha. Guys, Elias and all yaa jarana na salphachiisin akka. Mee namti qudwaan sii gadha makiinaa diimtuu minaamin. Ani siif atilee jedhanii hin kolfitaa paliis. Haga ammaa kuma tokko arganne bara akkatti jira qabne. Kuma tokko arganne wallahi la. Binyoo keessatti na argitu. Binyoo tangalaadha. Yaa jaranaan ofi kusanne waan hin qabu leenca darbeera. Darbaa kuma diddama maqaa kootiin. Ijoollee isheen naa godha. Garaamaa innatti jabaattu anoo garaan jabaadhu jaran. Taa'e gadi Abdusse. Si haa boosisu jinniin. Gadhiisi maqaa kootiin qurxummii. Kalbate doktora maalii taati? Gadhiisi siin jedhe. Qurxummii gadhiisa asirratti Abdusse. Karaa banii hin beekta miti waa'ee giiftii kana namni karaa banu malee. Nasraa gursummeessee jirti. Yaa jara na fira naa ta'a. Lakkibba mata kana dhiisee Allahu Akbar kunoola kunoo kunooti Isaaq. Galatoomi dhiira koo wallaahi galatoomi Isaaq. I respect. Galatoomi wallaahi fira koo keessaa tokko argadheera. Fira naa ta'a please. Dhiisaa. Dhiisaa fira naa ta'a galatoomi isee. Fira naa ta'a dhiisaadha. My brother and the sisters, today is Nagakaba. Nagakaba is not my profile. Tap Michu, Sena profile and send gift. Thank you, Isaac. My Zamat. My doctor. Isaaqi malee bira tokko. Isaac Malebran the Bedouin. General Wante Ergama Shemi. Shame on you, Jabada. Today's Malde Jalamalata. Today is Nagargari Kati Omif. Jabada. Gulbatian Orgachi. They got no Maharajan. Guys, Allah Galano, thank you. But not that you know, Mal. Regigashan Numera Wallahi to Dubanu. Yajarana. Is it good? I'm to say to Murata to go to Westy. Atao, Motico. Guys, Jabada. Galatomi Galano. Olfat. Bagafranatati. 2 days, exceptional day. Inshallah, Madam Baresa, Lavara Kisen, Dubisan. Galaton, Warisha, what the show, what Dani, Ajalatimare Sajatanu, Galatomangilifa. Akawan Patanatania Kintanit, or Mata Tania Kawana Kintanit. Yabada push, Yajama, about Sodomi Sadi in Jarameka, Megatola Silla, about Tamash and Tamagaluda. Jarana, Kumagoda Torba Fueco Galaton, Kumagoda. Poi a catena quota di Nambeca, Anisif, Bannati, come to call Leveranate, Bo. Come to call Leveranate. Ya Jama. Ya Jama. Askesana, what different company. Don't worry, Demuga. Abo Ngabatin, they got on the language. David is about looking. Anak surauni jati coba dong. Ana? Ana maa kita fira baay'attu. Allahu Akbar Makiko. Ati gaafa wallahi walla fataratan galeman. Gaafa fira dabe. Rabbi fira sin nafsisini. Amma me kannafti kuma jana tubaga. Kuma jana tubaga Makiko narra qabalti.
كل نرى قبل تكلا شوتة إيوتة مكين كنا فلتت الحمد لله قال تومي مكيكو نما قال تكفلنا أقول والله جبهة جبهة كم جاء موتور لما جبهة دعوم جان ما جت Waduh serang karena dagu kulenin dagu sih. ناقل تايي أبد صد لا أصلي صدما قلت تتي مكين صدما تيجي كم مكين كل نرى قال تارت Udah kok, oke push kok ada push. Ni coba tuh kan nih ada kok. إيش لو ما في Mana nanti saya. Isin lamaanuu bira qabdan. Ni kamne Elias ye push gadi. Ani Elias kamu fira kawa as keessatti amma saata na keessatti jechuun fira hedduu qabaa firri kiyya rafuu jira Elias jiraatti push naaf godhu kuma kudhan. Kuma kudhan push naa godhu. Lamaanuu bira qabdan. Ni qabaan sinjeer. Deegaan numne nu arrabsine kan numne deegaa lama tapha. Ani siifan. Ilaa amma sa'a saddeetiif daqiiqaa kudhanitti yoo kuma 450 hin guunne isin lamaanuu bira qabdan. Ayyee. Ni laaltaayyee. Kusee. Yalla, let's go. Maki nama nasarti. In qabdan fir. Yallachu. Zamar yallachu. Pauna diya sardinar. Gaazexeessaan kun waa jedhu takka. Gaazexeessaa takka waa jedhe. Jarri firan qabu. Egaa jilli gargaarsa keessayyuu sagantaa wal jajjabeessuu ilmaan Oromoo idil addunyaa jiddu galeessa jedhe tokko lama jechuudhaan sagantaan keenya wal harkaa fuudhamuudhaan sa'aatii kana ga'ee jira. Dhugaa dubbachuu fi warroonni arjooma seena qabeessa halkan waarii guyyaa osoo hin taane halkan waarii hirriba keessanitti dhabdanii biyya baqattummaa keessaan wajjin hirmaachaa turtan ammas irra deebine maqaa saba guddaa fi akkasuma ilmaan Oromoo jaalatamtoota kan akka Dr. Aslii Obboleettii Teennaa Makkii fa'an akkasuma artistii jaalatamaa fi kabajama artist jaalataa lammi jirraa faamiliin ammootu akkuma argitan kana sama isaa gargaaruudhaaf hidhatee ka'e fakkaata. Maarrigaa warroota akkasii kana jala deemni jajjabeessuun dirqama dhalootaadhaati jecha kallattiidhaan jirraan haara baafatee jira. Michuu waan dinqisiifate qaba natti fakkaata. Foddaadhaan gad ilaalaa jira isarraayis daqiiqaa waan hin guunne keessatti yaada dabarfatan michuu seenaattiin isin deebisa. Michuu dabarfatan. Dabalaa galatoom ilfaadhaan Oromoon akkasuma wal bira jiraatee akkasuma wal quba qabaachuun hedduu takka waan namatti toludha. Abalu galatoom jechuun hedduu nama rakkisa. Ilmaan Oromoo warri sagantaa mana Dr. Asliitti dhuftan kun hundumti keessanuu galata qabdanii. Irra guddaa immoo akkas Oromoo wal bira jiraachuun isaatu hedduu takka namatti tola. Jirraa faamiliinis akkasuma Makkii Oroo madda walaabuu galatoom ulfaadhu. Namoonni hedduun as jalatti dhuftan hundi keessanuu galanni keessanii hawwii fi mul'ata Oromoon qabu kan hundaa'uu warra argu Rabbi nu haa godhu. Hedduu Oromoon akkasitti wal bira dhaabbatee wal bira jiraatee. Michuu seenaa ulfaadhu galatoome walittiin deebinaa sa'aatiin asirratti kennamu daqiiqaa takkas hin dheedu naaf kolchisiin jaa sirritti naaf kolchiran deebi'e. Artiist Noo Gobanaattu isin yaamti harmeen jechuun wallisa ganna 25 duratti gaafa sabni keenya dammaqiinsa hin qabnetti wallee isaa tarii istiidiyoo keessaa yoo kan affeerru taatee dooktoran gaafachaatiin akkasuma puush gataa isin jedhaa dooktorattiin isin deebisa sakandii wayiitiif ammoo wallee Noo Gobanaa isin affeerra. Isattu abbaa artii Oromooti hangafa qabsaa'ota kaleessaati qabsoo Oromootiif ilaa Yamanii keessaan jalqabee biyyoonni hin deemin hin jiru. Noo Gobanaa isin yaamti jedha dooktora piroofeesara warri taatan hunduu jira isattiin isin deebisa. Artiist Michuunis haftee isaanii keessaa isaan tokko waan taateef jechaadha. Akkuma kudhan
Walleen nu gobana ittiin deebina sagantaan keenya akkuma asirratti argartan 435 jiddu galeessummaan keenya 50 gawachuuf waan taateef arjooma kana keessatti hirmaadhaa isin jecha doktorattiin isin deebisa warroonni dhuguma dubbachuuf hirmaannaa kana keessatti gita leencaa baa jirtan amma sirra deebinee galfata seenaa gurguddaa keessa kaawwattanii jirtan wantiin seenaa gurguddaa hadhan tan raawwatan dhalootaafis fakkeenya gaariidha doktor Aslittiin isin deebisa turtii gaarii ani qopheessa sagantichaa falmataa rooroo jirraa faamilii wal wajjin ta'isa Yaasini fi akkasuma makki michuu seenaa wal maddii kaawwachuudhaan. Hawaasa kiyya gaariif qaalii baay'ee galatooma sagantaan kenna haga ammatti sagantaa bareedaa ture warri waan qabdan push gochuun kan qabne share gochuun taap gochuun teettanii yeroo kana wajjin dabarsuuf haga ammaatti as turtan dhuguma rabbitti baay'ee galatooma. Aadaan nuti badaan abasharraa dhaalle tokko nama jabaa kenna yeroo lubbuun jiru jabeessuu dhiifne yeroo inni du'e booyuudha. Amma mootu alhamdulillah waan san keessaa bayaa jirra sagantaa osoo hin qabin osoo viidiyoon tokko hojjetamin dhuftaniitiin artistii kenna jaalatamaaf kabajamaa waan hammana ga'u kana push gootanii fi jirtu baay'ee galatooma. Wanti kun waan xiqqaa miti homaan jettanii garuu hawwiin kenna artistiin kun artistii guddaadha nama aartitii qabsaa'aadha karaa hundaan Oromoo jiraataa ture ammas jiraachaa jira wilis jiraata soo sagantaan kun sagantaa sadii yoo sirriitti ilaaltan sagantaa sadii sagantaan michuu kun tokko baga jiraattee rasaasa diinaa irraa hafteedha lama ammallee nuuf jiraadhudha sadi abdii fuula duraati waan ta'eef Ahmadiin galatoomii kanaaf sagantaa seena qabeessa kana waan qabda irratti hirmaadha 500 ka'uuf oma xiqqoo noofe leencu balama noofe yoo wal gargaarre mootu namni kuma biyyaa kun osoo kuma takka waan goone san daraniyyuu soo kanas